السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاما ورمونا كم جرتنا نجاح السنة بدل عدني. قا تيك توك جبني جرات إنه ديبسو دم تنا تفكاتي. كون كان سنين جو ما أدلين ما بدوم ما قبضن يا رمو. جوهم ما سكبدن بدوم ما سكبدن. هدو تكيدو تكاوزون. خدير المهم بنا خان كده عبد الله يوخان جارسنا في كترك في ويكمالا. Namni tokko anqadir ilmaa argeeti illee nuti lama argeeti. Inni warra dadaree warra karamilleeti. Nama biyyaati namni gaafa biyyarraa gara biyya takkaa dhufee namoota isa dura jiru simataa nama isa dura jiru qobsiisaa nama isa dura jirutti haala ta'e biyya sanillee barsiisa. Ani immoo yeroo argadheetu Khadirii waliin arginee maadaaminnis ijaazaa na kan kennitu ani yeroo baay'ee hojiin biiziidha. أعوذ بالله من الطرارة والله باين وقرما deebi'ee guyyaa iidaa akka carraattiin argee ganaan arguutaa akka obboleettiitti sirriitti jechuudha arguuf ta'a malee hin argine jeetii yaada suuraa wajji kee baga nagaan dhuftee jee gadhiise maa suuraa isaa abbaa fidee wajjin hin kaane maa ofitti amantummaa kiyyaa na boonsa malee jechaaf gocha namaati miti hin maraattan fayyaan qabdan sammuu qabdanii maal ta'a takka tiktook irratti illee gastirra naasweeta maal jetta waa'ee kiyyaa maal beekta waa'ee isaa maal beekta. Arabaa akkan hin barbaachisu guys maalish dhiifama akkan hin barbaachisu dhugaa ana mana dakhalaa gama odu'a okay inuu jaartii isaa hundaa wal biratti hiikanii kan kaleessa wal jaalate har'a wal jibbuu danda'a kan kaleessa wal faarse har'a wal arrabsuu danda'a dhimma namaan allaalatu sun hin galchuusi harmallaa jireenya harkaa wadii fi dhiirtii harmallaatis dhiirtiinis ta'a harmallaa jira bara dhalaa bichaa miti ajandaa godhattanii hojii dhabdan hojii kadhadhaa rabbii keessan hojii isiniif haa yeroo ani natti hin dubbatinaa wallahi ani jechuun bakka adawwiin qaba budaa dila takka hin qabaatiin adawwiin gammachiisinaa waa'ee fayyaa ajandaa godhattaniiti aduurnaaf obboleessa kaleessanaaf obboleessa harrallee naaf obboleessa borullee naaf obboleessa qaaliidha ani keessattuu ijoollee argee baay'ee wallaahi wabillahi ilkariim jechuudha onneeti yaraa kaasin jaaladhaas kabajaasi inuu dhiirtii argee darbee dabree amma hundi obboleessi waan fakkaachuu eegaltee bakka kanumaan ittiin heeruun wallaalee bira taa'aa jira. Oh my god akkasii galatooma garuu isin waan gartan haasawaa keessanii fi ammoo narraa dhaabbadhaa nuti wanni takka wanni jiraas hin jirtu anuma Khadiir obboleessa kiyya suuraa wajji kee baga nagaan dhuftee jee kanarratti immoo wanni ajandaa nama godhachiisu maafi. Wow, Ready Adam, congratulations. Baga ittisingee, baga fuute siin jenna, baga jaaramte siin jenna. Girisaa warri gartee paantii an si hayyame malee bishaan nyaata an si hayyame malee hin dhugin hin nyaatin hin uffatin namaan jedhu akka isaan ta'an ofaafan isanii ati baga fuute siin jaa ammoo har'a silaa wanni ta'e kun Ready Adam tahuu baate yookaan miskinticha akka Khadiir kana tahe maaltu akka ta'u maaltu akka uumamu dachii tana socho'a silaa akka isaaniitiin ammoo jechi girrisaa dachii sochoosuu dhiisi udaan dhaabbatu akka hin jiisine arran sirratti arkee onnee nutti hortee teenkiyu galatoomii bagatti cabsite baga fuute intala jimmaa waliin nuurillee siin jenna baabaa kiyya jiraadhu tidaarii nagaa siif haa ta'u du'aayii sii goona baay'ee ulfaadhu siin jenna bagatti cabsite baga fuute karaan keetirra deemuudhaaf nutis qophiidhaa nu jiraadhu siin jenna abbe. Karaan keetirra deemuudhaaf nutis qophiidhaa nu jiraadhu siin jenna abbe. Irra diinuuf jiraadhu malee Khadiiriif hin jiraatin. Khadiir karaa kanarra deemuudhaaf fatanaa qopheessee jira. Naaf irraawu haati faaxee akka jettetti hin dhallee shamaa wayiitii hin danda'u waan jetteef karaa kana karaa atirs karaa reetii kana warra dhalee fi warra irraa dalagu malee akka shamaa akka wanni kuni amma wanni kun dhalaa takkaa bulchuu dadhabee amma kana karaa kanarra wanni jaa saniifu Khadiir fatanaa qophii jirta waan ta'eef ati karaan ati irratti nu jabaattu surree fuunfachuu takka. Maaltu karaa kanaan si keebbalesa kayya nama takka bulchuu sana siraatan danda'u takkaa wajji saniimu san bulchee lamma falaallataa. Usteetuma kanatti siif jiraatti kanatu wallahi fageenya naaf hin bakka jirtu sin ajjeesin asitti hime sun miisi no baasin naafin wallahi adda baasin dhage yoo adda baate barraatiin wallahi na rifadhe. Kuma kenneefin sideeffadhe osoo hin jedhiniin baatii afur shan waan akkasii caale
deebi'ee ammallee gaa wanummaan tokko tokko uumame inni kenna lamaan isii hafe kenneef jechuudha. Kenneefi erga xumuree booda mootu amma gara baatii 4-5 deemna. irra deebi jalqabaa irra deebi. Ulamaallee gaafadhee sheekallee gaafadhee. Baay'ee gaafatti waan adda baafachuu oolu jira. Taraa dura Karaa jechuun duraa kenneefi rajaatu hin jenneen. akkam jettee guyyaa jechiibsitee Tokkoon si talaaqee jira jedheen. takkaa si talaaqee jira jetteen. Miira maalii osoo hin ta'in. Miira osoo hin ta'in miiru tasgabbiimaanitti yaadee bakka walitti wannoon keenya kun hammaatee jennaan. Jedheeni guyyaa lammaffallee mootu ollollee. Guyyaa lammaffaa kana hagam ta'e sadiitti gaafa suutana ajiiga. Eega takka duraan takkaa si talaaqee jira jetteen kana. Afur. Eegala guunsa itti dhufte booda jechuudha. Eegala guunsa itti dhufte booda ammas maal goote? Rajaatu hin jenneen tokkocha sanu. Hayyee rajaatu kun jiru kan birallee birreetiin irraa buusee jechuudha. Aduraa sana osoo rajaatu hin jiiniin. Lamaan kenneef eegas illee. Gaafiin si gaafadhu reedii guyyaa san isaan xurii laguu irraa qulqulluu ta'uu gaafattee hiitte moo akkanumaan hiitte? Ani hin beeku isiin na biran turre mana hojii turte wallollee jennaan na biraa kuttee achumaan kenneefi gizee lammaffaa san qofa wal bira jirra. Gizee sanillee silkiin hiilte moo waraqaa barreessite? Gaafa jalqabaa silkiin hiike. Silkiin hiikte san booda eegee isiin dhufte talamadaa kun amma eega baatii jiini sadi dabre yookiin lagguu sadii dhufte booda. Achi booda qalamaffallee sagalees waraabbadhee kenneefi akkasitti adda galle. Jidduu kanatti sideeffadheen hin argamne jechuudha. Sideeffadheen jenneen ati jidduu odoo lagguun sideeffadheen jenneen. Hin argamne baatii afur gara 5 deemna hin jenneen. Afaaniin sideeffadheen jenneen walitti sin dabalama. Hin dabalama. Jidduu osoo lamadaa jalan ofiin duratti jidduu kana sideeffadheen jenne ammoo jiini sadi dhufee jira yookiin lagguun sadi dhuftee jirti jechuudha. Kaaniif kaan jidduutti. Eegas booda oduma sideeffadheen jiiniin kaan isaan gaafa sadi kan ni ta'eef wal jala kan ta'eef. Haadha firoo yoo neetworkii si baase. Walumaa jala kenne laa wajjin adda turree kenneef gaa osoo hin deeffatin. Ergadhu haadha firoo nama seera yaasaa jira. Sheeriyaa dubbii dhageessanii? Dhaga'e. Wanti ammallee tama duraa sanarraa gaafii qaban addana jalaan baane wanni asirra oduu ta'uu baatee jedhu barbaadeef illee waa marallee asin nama gaafachuun illee hin tolu. Alaa kulli haalitti haqa addaan baasuu fi ni dirqamna gaafachuudhaa fi gaafa telefoonaan hiiku san bakka hojii jiranii hamma madda turaniiran silaa yoo gidduu kanatti inni ka jiru taate wallaaltu jira shari'aan islaamaa gaafa ji'a sadii gayan wanni hiikaa lammaffaa kennuu fi arge maaltu jiraree eegaa sarrajaatun jenne. Kanaaf deemnaa bur wanni kana dhageessan isin jiru bakka kanaaf deemnaa beekaa. Kana wanna nama gaafiin kiyya kana hin beektu mo'ati. Reediin tokko addaan baafanne guyyaa san isaan xurii irra jiraachuu dhabu tokko kana lammaffaa gaafa lammaffaa kennituuf kana duraa hiiktee jirta gaafa lammaffaa kennitu kana. Haadha biroo nama xiyyaara yaasaa jira erga. Wanni walitti deebitanii jidduu keessanitti akka walgawwanni uumame jiramu hin jiru waan san jechuu gaafachuu barbaade. Laal sheeriyaa bakka kana dubbiin beekanaa wanta qulqulleeffachuu qabna. Taraa duraa hiikanii jiran. Gidduu kanatti yeroon jalaa dhumtee jettu kan deeffateen. Amma
Yeroon jala dhumee jiru osoo hin deeffatin tasriixa wanni kun wal yaa'edduma yeroon jala dhumnaan carraa deeffatuu qabu ture. Eega jaartiin jalaa kuttee lama hiike jechuudha kun amma hiikaan lamaffaa hatti argame isin galee. Eega jaartiin harkaa saraahaa taatee kuttee booda jechuudha akka hiikuus namni lama hiikuus osoo gidduu hiree qabu kanatti hin deeffatin akkuma beekamutti yoo isin jalaa kuttee nikaan tokkichirraa bu'ee sun bu'ee jira ammoo walitti deeffachuu hin danda'u achi bosi deeffadhu jechuun hin danda'u. Waan godhuu danda'u jira malee haa murtiin itti haadha firoo mee deebisa haadha firoo deebisa abbaan dhimma jiraachuu qaba. Gaafa dalagaa deebitu kana hedduu kana keessa waa gaafadhu beele. Gaafadha. Gaafadha. Waan afaan nama qabaaroo isin gaafadha. Sini galese. Reediin dhagaadhaa? Reediin dhagaa jiraachuu oolu. Ridwaan dhagaye. Mana bilbilaan mana dalagaatitti si hiikee jetteeni eega turtanii achi booda mana deebite jettaabe moo akkam bakka san irratti mana deebitee gaafa maffaa waliittan kana hedduu kana keessa mana deebitee wali araaramtanii abbaa manummaatiif haadha manummaa geggeessitan moo haadha firoo maa fuute lakkoofsa tokko bareedin agarre. Ikawuma gaafa duraa bilbilaan hiitte saniin akkasumaan adda turtanii. Haadha firoo jala lakkoofsa tokko bareed. Eega ji'a 3-4 geette deebitee ammallee hiika jettee bakka sanitti illee. Addaan baase. Haadha firoo lakkoofsa tokko bareed. Hiike booda deebitee jirti deebitee araaramuu. Kasi erga araaramnee booda ammas deebinee waliigaluu dinnaaniin deebisne jedhe kanatti. Wala araaramni jettu kana ammaa hin kallee. Oduma rajaatu hin jedhin gaafa nikaa walaa hiittisa osoo si deeffadhe hin jedhin waliin jiraataa turtan jechuudha. Achi booda eeguma jiraataa turtanii abbaa manummaatiif haadha manummaa waliin geggeeffataa turtan hedduu kana keessa jecha. Laalama abooyaa yaa bakka kana reefu gaafadha. Walit deebitanii walit dabalamtanii gidduu kanatti haaliin jiruun kanaa bara. Bakka sana addaan baafne bara. Reefummoon deebinee jechuutu reebee.